الله الله زاني بابا يا رباكي ايه ما والله يا ربي سبحان الله عزاين باسا بس يغنتي ايه ربي تبيك اكجل إيسا ما شاء الله مسجد كوني مسجد كينيا إن شاء الله أكدلوتا كينياتي قاب أكدلوتا جولي بايتي مسجد كوني مسجد كان لالله ربي نلافسه مسجد كون حق نراقبة مسجد كامل له حق نراقبة دوغا دبچو في سبيشالي مو مسجد كون كيسومتو مسجد اتيابوتين كان كينيا قودر رافر أشاترانيدا namni illee asirraa buqqeeraa gaakunu akkuma isin argitan kun safara ture kana dura amma nam tokko illee hin jiru asii namootuma muraasa wayitu kunnola amaddina chitti na agarsiisi tabba sanarra namoota wayitu jijjiranii asiis immoo akkuma kana naannoo kana namoota tokko tokko jarumatu dhufanii asitti masgida kanatti sagadaa jiranii masginni kun keessaafuu sagalee guddistuu hin qabu jedhanii nutti himaa turanii mee ofumaa keessanii deemaa ilaaluun jennaan silumayyuu masgida kana ilaaluunis karoora keenya kaayyoo keenya ture waan ta'eef dhufeeni akka mataa kiyyaatti kanaafuu keessaa ijoolleen biyya alaa jirtan warri keessumaa naannoo kana immoo taatanii masgida kana waanuma dandeenyuuni hawaasni kunis warrumti as jiru namni tokko tokko lamaan kun iyyuu waa wayii walitti buufateera waa wayii walitti buufatee waa wanti nu hanqatee jedhanii so kanaaf isii immoo dandeenye walitti buufnee fi waan dandeenyuuni waan dandeenye walitti buusneef inshallah akkasii mee kottaati amma walumaanuu hadaawwannu masginni kun maal fakkaata maaltu hanqata yerootti masginni kun namni naannoo kana masginni naannoo kana lafti naannoo kana wanti cuftinu haqa nurraa qaba akka isaati bakkee bara qulfii qaba laata masginni hin qabnutire qulfii waan qabu natti fakkaatu masginni kun bareedaadha ijaarataniiru maalleen jedhu amma tokkotti akkuma ganda antini kanatti masginni kun jamiidha si jumaadha si sagalee guddistuu dirqama isa barbaachisa jechuudha kanaafuu bucuusii immoo bakki teessuma isaas immoo dachaa waan ta'eedhaaf kanaaf asirratti beektotiin fi jaarsoliin naannoo kanaa kanaaf iyyuu asirratti zaakiriin affeerratanii bismillah Hussein bismillah bismillah masginni keessoon isaa kana fakkaata maasha Allah masginni kun karaa kan dhiiraati kun kan dhiiraati bakka kanatti bakka imaameen itti taa'ee qutbaa godhudha illee gaarrina baay'ee qaba subhaanallah kun akkuma makzana wayiitti silaatu turtuu danda'ame yookaan immoo bakka minaaraa isaatiin wallahi laazim irrina baay'eetu jira farshaa inti lafaa kun illee dhina kun illee subhaanallah laalaa rabbiin illee rabbi sin laalaa kunoo kana ni biraa karaa kan dubartiiti kan dubartiis akkuma kana kan dubartiis akkuma kana kanarraa dabalatee la hirrina qabaa gaddeebisi alas laaluma abbaan masgida kan sagadanii saganne bega isaan duraniitu kan hin dhaame masginni kun Allaahi rahmu rabbiin isaanii fadhiisu inshaallah isaaniif illee uma tokko illee taatu maqaadhuma isaaniitiin illee sadarkatal jaariyaasa jedhamu sana binniyaas keessan keenya inshaallah yeenas keessa irrina kana keessatti fayyadamnee waan godhamuu qabuun goona inshaallah gara birii dandeessiseenii kanaafuu akkuma isin argitan kanaadha nuti isaanii dhufee arguu kooti baay'een gammadee masgida kana inshallah waan danda'u gargaara namoonni dandeessanis immoo namoonni fedha qabdanis immoo irratti hirmaadhaati kunoo sagalee guddistuu qabdu tokko lammaffaadhaatti farshaa lafaa hin qabu lama inni sadaffaadha kunoo wanta girdoo kunillee falli biraa wayiitti barbaadamuu qaba jechuudha akkasii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh